akkanatti dhaxxanii tooniyyuu jara kana ijoollee kanaan walitti hin bu'ina maaliif jennaan ijoolleen kun nu gargaara hin jenneen ani akka gama kootiitti ijoolleen kun rakkanne irdaata barbaanna nu gargaara hin jenneeni lafa ka'aniiti bakka of jaja akka ta'an abu maaliif har'a kan nyaataa jiran gola namaa keessatti kan waa'ee asbeesaa waa'ee nyaataa akkamitti waan maaliif piroosesiiwwan hunda isaayyuu harka namaatirraa fayyadamaa jira waan ta'eef homaatti fakkaatu. Kanaaf isaan warri quufni gamee fi akka barbaadan waan godhan dhabanii tooniyyuu jechuudha irraa hafee yaa godhan waan barbaadan gochuu danda'an maallaqa isaanii namoonni baay'een jibban fudhatina. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanela kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya nu bukkee ture isin birallee jiraatu isin jecha namoonni chaanela kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira tibba kana immoo miidiyaa gara tiktoka kana yoo deemanii waa'uma jara kanaatirraa kan dubbatamu Abiresh Ruutaa walumaa galatti miidiyaa guutuun baxaxamee jira jechuun hin danda'ama gaafa gaditti hubadhee ilaalu immoo lakka waan akkasii hin jira waan jedhu tokko deebi'ee ofuma kootiyyuu gimmiti keessaa akka hin galu na taasisa jechuudha ofuma huyyuu deebi'ee jechuudha maaliif dubara yookaas immoo warra biyya harabaa jedhamne sababa yaamamnuuf jechuudha walitti qabamneetuma kanaafiyyuu maalin jechuu barbaade tananii ani namni kun hundi jechuudha ani jarri kuni maaf gargaaramanii maaf isaan gargaaran jechuu koo miti maaliif jennaan eenyumtiyyuu jechuudha nama taatanii eenyumtiyyuu hodhaa siniif kennina osoo hin jedhani lakkii nuun kennina hin jedhan namni kamiyyuu jechuudha maaliif gadi ba'anii nu gargaara hin jenneen gadi ba'anii irraataa nu sassaba hin jenneen meeshaa rakkanne meeshaa manaa nu bitaa hin jenneen garuu namni immoo lafa ka'ee yoo hodhu waan kana siif kennee jira siin jedhee namni kamiyyuu hin biin jedhu akka kootitti jechuudha maaliif hoggaan bakka sana ilaalee jechuudha jarri kuni waan gaafatan natti hin fakkaatu jalqabas yeroo baay'ee sixootaa bakka kanaatti argamee abaluutti argee akkas ta'e laalaatuma dhufne viidiyoo isaan gadhiisan irratti jechuudha haa ta'u malee jechuudha ani giseen akkasitti gadi fageenya naannoo jedhu jechuudha amma namoonni baay'een kan walitti dabarsee namoota baay'ee wal ficcisiisaa jiru dubara biyya harabaa jedhamneetu hundumtuu walumaa maqaan keenya nu badaa jira akkasumas immoo kan warra isaaniitiif waa tokko hin goone warri isaanii rakkina keessa jiran isaan asitti waan akkasii hojjetu jedhanii namoonni baay'een irraa kaasanii dubbataa jiru. Ani warrumti biyya harabaa dubara biyya harabaa yookaas immoo anumaa wal qabateeto jechuudha gaafa biyya irraa baanu jechuudha daa'ima harmee hootu taanee tooniyyuu jechuudha dugdatti baattamnee miti beekan biyyaa baane jechuudha of jijjiiruuf akkasumas immoo nama beekaa tokko taanetti waan hundumayyuu ni dandeenya. hojjennee ofillee jijjiirra maatii keenyallee ni jijjiirra jennee biyyaa baane miti kanaaf jarri kuni ergee ofii isaaniiti eenyummaa isaanii dagatanii ka'umsa isaanii kaleessa eessa akka dhufan maalirraa akka kaan erga dagatanii namni maaltu dhugaan isin jedha maaliif nama akkas akkasiisan ni beektan bartanii jirtu akkuma amma abalu jettanii maqaa yaamtan kana namni sun gaafuma rakkatee miidiyaa kanatti dhufe cal jettanii cufuu malee maal isin dhibeen jedhee gisee tokko jechuudha maaliif daa'ima miti kan namni kamiyyuu beekadha jedhameetu of jijjiiruuf jedheet maatii ofiitiif dabarsuuf jedhee biyyaa ba'e miti har'a immoo kaayyoo isaa sana dagatee fukukkurii yookaas immoo jirraa maaliif namoota ani maafannaa baluu biraa gadi ta'a maaf waan akkasii gochuu dadhabe maafannaa akkasitti guruupii akkanaa keessatti hirmaachuu dideeni maaf waan akkasii kana gochuu dide namni gochuudha nama gargaaruun sirriidhuma namni gargaaramu garuu hubannootti godhaniiti yookaas immoo namni kun rakkataadha moo har'a isaan akka barbaadanitti waan barbaadan gochuudhaaf hin kennameef mirga qaban garuu mooyyuu kan guyyaa takka dhugaan isiniin jedhaa ganama nyaatee galgala dhabee agabuu bulu akkasumas immoo har'a nyaatee kan boru dhabee agabuu bulutu jira jechuudha biyya sana keessa Itoophiyaa keessatti namni kamiyyuu ni beekta waan ta'aa jiru yookaas immoo nama kamiifuu haaraa miti jireenya Itoophiyaa keessatti maal takka jiru jechuudha kanaaf nama akkasitti mangadii irratti kufee jiru sana osoo gargaareellee osoo guyyaa tokko misaa nyaachisee osoo guyyaa tokko jara sanaaf nama rakkatee mangadarra ba'ee tooniyyuu akkasitti aduudhaaf qorra keessatti gootu sana wayi qoftii tokko wayisaa tokko bitee fi akka namummaatittis rabbi irraallee nan argadha jechuudha akka namummaatittis misgaanaan qaba rabbi irraallee nan argadha boruu kootiif mana koo galgalaan ijaarradha jechuudha maaliif jennaani jireenya dachee kanarraa sobaa yookaan jireenya sobaa jireenya darabaa jiraanna waan ta'eef jireenya keenya boruu sanaaf gaarummaa hojjenne jedhamee ilaalama jechuudha kanaaf nama harka fayyaa miila fayyaa nama ofirraa hafee namaaf ta'uu danda'u immoo
ofii keessanii fedha isaaniitiin fedha isaaniitiin himna jarri kun nu gargaaraan jenneen already nan beekan jarri kun rakkanne birrii nu sabassabaa akkas nu godhaa kana nu godha meeshaa manaa nu bitan hin jenneen akkuma achirratti argaa jirru jalqabuma qabamee yoo kennaa yookaan sixoota akkasuma sarpiraayisii jedhamee kan jalqabe jechuudha jedhanii miti jarri kun jechuudha haa ta'u warri kennuuf kuni jechuudha erga isaanumtiyyuu ka'umsa isaanii dagatanii erga isaanumtiyyuu kaleessa isaa akka ba'an kaayyoo isaanii dagatanii tooniyyuu jechuudha waan akkasii keessatti of arganii akkasumas immoo maaliif bakka itti nama gargaaruu qabamuu fi bakka itti namni gargaaramuu hin qabne adda baafachuu eega dadhabanii namoota kaan maaltu dhibeen jedhe an akka kootitti jechuudha maaliif jara sanaa balutti ni beekanii miti gaafa isaan yookaan kufanii toomaan gadarratti yookaan rakkatanii miidiyaa irratti as ba'anii kaleessa bakka akkanaatti turte kanaaf homaa gochuun hin danda'amu jechuu hin danda'an ture jechuudha. Kanaafiyyuu amma immoo kuni ka'umsi kuni namoota hedduu walitti buusa akkasumas maal si dhibee jara kanatti miqqanteeti jarri kunis immoo maaliif akkas nuun jedhu maqaa keenya maaf akkas godhu kuni dubbiin fagootti deema jechuudha. Haa ta'u malee ani akka yaada nama tokkotti maalirraa kanan ani dubbachuu dhufe jechuudha. Namuma ta'ee namni egaa ka'umsa isaa bakka ka'e sana hin beekne boru eessa ga'uudhaaf biyyaa ba'e maali kaayyoon isaa maaliif biyyaa ba'e wayis jireenya isaa guutuu umurii isaa guutuu gola namaa keessatti intibeetii gandaa keessatti akkasuma akkuma gola namaa haxaayetti jireenya isaa fixuuf immoo akkasumas akka nama tokko biyya namaa tokko dhaqee irraa guduunfatee galee biyya isaatitti waan tokko hojjechuu maatii isaatti dabarsee ofillee kaleessa sana dagatee tooniyyuu har'a nama jijjiirama tokko fide ta'ee jiraachuudha moo bara baraan gola namaa haxaa jiraachuudhaaf biyyaa ba'e maaliif namni sun nama gorfamuu yookaan namni sun daa'imaatii kan namni loleenitu waan akkasiin godhi maallaqa qabadhu waan akkanaa godhi jedhee kan namni karaa qajeelchu namni sun daa'ima ta'eeti bara kana keessa daa'ima waggaa 7 akkana godhi jettanii tootti muyyuu hin dandeessan dhugaa ofii isinitti himti hin beekti waan hunda fixxee jechuudha kanaaf namni immoo biyya isaatitti baratee biyya isaatirraa ba'ee biyya namaa keessa deemuun yookaan biyya namaa dhaquun nama beekaa tokko ta'eeti hojjetee of jijjiiruu akkasuma maatii isaa jijjiiruuf biyyaa ba'e. Kanaaf nama akkasii sana maal ta'ee tanan maaliif amma namni na dhufee na gorsu amma namni waan akkasii kun sirrii miti jedhee amma natti himutti amma maqaan koo ba'ee miidiyaa irratti akkasumas maqaan beeksisa kootii ba'ee maatii ishee akkasii rakkatanii akkasitti jiru isheen garuu asitti akkana taate akkas taate akkana goote jedhanii amma maqaan koo guutuu addunyaa fudhatutti maalan eegaane maaliifan biyyaa ba'e kaayyoon koo maal ta'eeti. Dhugaan isiniin jedha obboloota koo namoota miskiina xaarratanii namoota rakkatan kan beela'an karaarraa kaasaa jiran namoota akkasiitti balbala cufaa jirtan dhugaan isiniin jedha maaliif jennaan osoo waan akkasiitti irratti hirmaattanii namni kamiyyuu sin deeggara namni kamiyyuu waan gochuu qabus waan namarraa eeggamuudhas rakkataa nama dhukkubsate tokko yaalchisuu nama beelee tokko nyaachisanii obaasuun sirriidha suni maaliif namni kamiyyuu jedha amma farkaa qabdutti jechuudha gimma deen tokko qabaatte tokko sibiratti beelee jira yoo ta'e nama sana akka affali maaliif amma ta'e tokko isarraatu farkaa qabda sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf namni gargaaramuu qabu ni jira keessattuu bara kana keessattuu yeroo ammaa kana keessattuu sa'aatii kana keessa namni gargaaramuuf qabu ni jira. Miskiina meeqatu biyya isaatii yookaas immoo qe'ee isaatirraa buqqa'ee deemee qe'ee namaa keessa deemee tooni nyaata kadhatee nyaatatii jira. Qe'ee namaa dhaqee dhaabbatee kan kadhatee dhabee fooyyuu ofitti boo'ee gaddee deebi'ullee ni jira. Sana osoo gargaartanii waaqayyoon illee isiniif ilaala. Waaqayyoon illee bakka badii keessanitti dhiifamas ni godha. Kanaaf namni nama akkam ta'eet namni ani nama guddaadha yookaan nama jabaa tokko hojjedhee biyya namaa deemee hojjedhee biyya kootti deebi'ee jedhee biyya ba'e tokko amma namni gorsuutti maal eega amma namni itti himuutti badiisaa tokko jedhee amma itti lakkaa'utti eega badiidhaaf eega ka'umsa isaa hin beekne maal gochuu biyyarraa ba'a. Maaliif namni ka'umsa isaa kalee sana hin beekne dhumni isaa yookaas immoo kaayyoon isaa eessaaf akka adeemaa jiru hin beeku jechuudha gabaabumatti. Kanaaf obboloota koo dhugaan isiniin jedha kuni namoota hedduu akkasumas immoo namoota nagaa namoota miskiinatti tokkoffaa balbala cufsiisa lammaffaa immoo namoota hedduu walitti buusa. Ka'umsi kun yaani bakka ka'e agamitti hin beeku tibbuma kana dhugaan isiniin jedha baay'eellee galee dhageeffataa hin jiru yeroo manna dhageeffatetti garuu bakka waan ta'e tokko jechuudha namummaa keessan iddootti isin jibbisiisu jira jechuudha. Maaliif namni koo jechuudha nama ta'uun horiirraa kan gargar ta'e yaada toon yookaas immoo yaadani kan horiirraa gargar ta'e toon nama ta'e uffata uffatee deemu jechuudha. Kanaafuyyuu ani namoonni baay'een kan kanatti dhaxxanii tooniyyuu jara kana ijoollee kanaan illee walitti hin bu'ina maaliif jennaan ijoolleen kun nu gargaara hin jenneen ani akka gama kootiitti ijoolleen kun rakkanne irdaata barbaanna nu gargaara hin jenneeni lafaa ka'aniiti
bakka of jaja akka ta'an abu maaliif har'a kan nyaataa jiran gola namaa keessatti kan waa'ee asbeesaa waa'ee nyaataa akkamitti waan maaliif piroosesiiwwan hunda isaayyuu har'a harka namaatirraa fayyadamaa jira waan ta'eef homaatti fakkaatu. Kanaaf isaan warri quufni gamee fi akka barbaadan waan godhan dhabanii tooniyyuu jechuudha irraa hafee yaa godhan waan barbaadan gochuu danda'an maallaqa isaanii namoonni baay'een jibban fudhatina. Nama sana ni beektan eenyuun akka ta'e ni beektanii boru namni sun gaafa rakkatee dhufe jala cal jechuu. Sirriidha har'a akka kana godhatee borumooyyuu boo'atee akka as deemu namni kamiyyuu nama kamiifiyyuu ifa kuni beekamaadha. Yeroo baay'ee wanuma argaa jirru. Kanaaf nama akkasii gaafuma sana jalaa callisuudha. Kuni namoota hedduudhaan illee walitti nama buusaa. Haa ta'u malee namoota baay'eelleen maqaa faallessa yookaan maqaa namoota ijoollee miskiina mataa gadi qabatanii tooniyyuu kaayyoo isaaniitiif akkasuma maatii isaaniitiif akkasuma lammii isaanii nama rakkateef jiraatan hamilee isaanii cabsa maqaa isaaniillee balleessa jechuudha. Walitti qabamee tooniyyuu jechuudha dubara biyya Arabaa jedhamuun hin oolle waan ta'eef jechuudha. Namni fayyaan illee keessa maqaan badaa jira waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee maalumaafuu ijoolleen keessattuu ijoolleen shamaraa jechuudha. Iddoo tokko tokkotti keessa keessanitti jechuudha aariidhaan wantoota jechoota adda addaa warri baasanii dubbattan warri immoo namoota nagaatisim jettanii namoota hin beekne walitti buutan waan akkasiitti irraa uffisadhaadha. Maaliif sababa nama tokkotti namoota hedduun dhabinaa namoota hedduudha walitti hin bu'inaadha. Kanaaf sin eenyummaa keessan ni beektanii namni eenyummaa isaa beeku immoo kaayyoo isaallee ni beeka. Kanaaf jechaan osoo afaan walitti darbuu baattanii dhugaan isiniin jedhaan gara tiktookaa kana yoo naqee namoota baay'ee yeroo wal lolan bakka wal arrabsan maaliif sababa nama tokkoo ka'umsa nama tokkootiin namoonni hedduu walitti bu'aa wal lolaa kan jiranidha jechuudha. Kanaaf waan akkasiitti irraa of qusadhaadha. Kaayyoo keessaniif jiraadhaadha. Maatii keessaniif jiraadhaadha. Nama hojjettanii galtanii boru iddoo tokko iddoo abjuuf mul'ata keessanii tokko geessanii of agartan tahaadha. Maaliif sababa namni tokko ka'umsa karaa malee dogoggora isaatiin inni karaarra goreen isin muyyuu afaan karaarra hin gorinaadha. Nama akkasii karaarraa baddanii tooniyyuu kaayyoo keessanillee hin dagatinaadha. Maaliif akka biyyaa baatan yaadadha kaleessa ka'umsi keessan akka ture eessa akka ture boroo eessa ga'u akka barbaadan ni beekta waan ta'eef kanaaf namni kaayyoo isaa beeku waan kam keessattuu haala rakkina kam keessattuu bu'aa bayii hedduu kam keessattuu guufachuullee hin danda'u. Kanaaf ani ijoollee kanaan maaliif fudhatanii maaliif akkas godhan hin jedhuma sararee akka yaada kootiitti jechuudha. Maaliif jarri kuni nu gargaaraan jenneeni ofiif lafa kaanii kennaafii jiru irraa hafee jennaan qabaatanii jennaan kennaafii jiru. Jara kanaani waa tokkoyyuu maaliif akkas godhan akkana godhan hin jedhuunani dhugaan isiniin jedha. Sirriidha hojjetan isaanii hojiidha. Gam tokkoon karaa baay'eedhaan faayidaa qabu isaan karaa baay'eedhaan faayidaa argataa jiru. Maaliif hojiidha bakka namni kamiyyuu jechuudha. Maaliif nama hoodha jedhee afaanitti si kenne tokko hin biin barbaadu hin jedhu namni kamiyyuu keessattuu sa'aatii kana keessattuu bara kana keessa jechuudha. Kanaaf ani ijoollee kana lamaan ittiin faradu isaan waaqayyo jaalala isaanii haga dhumaatitti waaqayyo yaa bareechuu fi gaa'ila bareedaa kan milkii rabbi isaanii haa taasisu jaalala isaan gidduutti irraanfatu. Kanaaf namoota quufee ofirraa hafee namoota kaanillee miskiina maqaa balleessaa jiru isaan immoo rabbiin karaa isaatti agarsiisu rabbi lubboonaa isaaniidhaa kennu maal akka ta'an of garagaranii nama of hubatan isaan haa taasisu rabbiin jechuudha. Kanaaf nama karaarra goree yaa waaqayyo karaatti qabii waan akkana jedhaniituma kadhatu malee waan godhamu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Akka gama kootiitti jechuudha akka ilaalcha nama tokkootitti. Kanaaf obboloota koo namoonni hedduun kanaaf jettanii walitti hin bu'inaadha. Kanaaf jettanii obboloota keessan gwaaddanyoota keessan kan duraan wajjin nyaatanii dhugdan wajjin taphataa jirtan ofitti hin muufachiisinaadha waliin muufachiisinaadha. Kanaaf isin namni kaayyoo keessan beektan kaayyoo keessaniif jiraadhaadha. Maatii keessaniif jiraadhaadha. Kanaafiyyuu dhugaan isin jedha akka yaada kootiitti jechuudha. Ani dhugaa waan keessa kootti natti dhaga'ame. Maaliif jira miti waan keessa keessanii madde tokko waan isinitti dhaga'ame tokko of biratti dubbattanii siniif hin ba'u. Akka kanatti yoo dubbattan garuu namni kamiyyuu jechuudha keessa isaa kan jiru san ni qallala nama sana jechuudha. Kanaaf ani akka sana ta'eetan dhufee kana fuula keessa fuulduratti dubbadha jechuudha. Laalee buusee baasee madaalee namoota hedduu wal lolan namoota hedduu wal dhabaa jiraniin argaa jira dhugaa sababa kanaan jechuudha. Kanaaf akkasiin ta'inaadha. Namoota hedduudha walitti hin bu'inaadha. Jaalala gizee kana keessa waaqayyo jaalala nuuf haa baay'isu. Rabbiin ilma namaa kamiyyuu jechuudha kan karaa rabbii dagate karaa isaatitti haa qabu jaalala haa baay'isu ilma namaa kamiyyuu jechuudha. Egaa yaadni koo kanuma yoo dogoggore bakka kanatti dogoggortee ilaalchi keessarrii miti jettanii yaada keessan waan qabdanii koomintii jala naaf kaa'uun dagatinaadha. Namni kamiyyuu nama ta'ee foon uffatee jiru ni dogoggora. Dogoggora isaatirraa ammoo aariidhaan wal arrabsuu akkasumas immoo wal muufachiisuudhaan osoo hin taane jaalalaan yoo walitti himan namni wal sirreessullee
karaatti wal deebisuu karaarra yoo badallee karaarra wal qabu ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu karaa sanaan yaada bareeda ta'e naaf ka'a dogoggora koorra nin sirradhaa nin deebi'a isiniin jechuu jaaladha. Waan hamma yoonatitti na dhaggeeffattaniif galatooma yaada keessan akka hunda gatinaadha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Waaqayyo ilma namaa kamiifuu jaalala nagaa haa kennu. Turtii gaariin isiniin jedha.